Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Baga guyyaatti Waaqayyoo Abbaan keenya, Gooftaan keenya, Qorichi keenya Yesuus Kiristoos mandara Qaanaa Galiilaatti hojii ajaa'ibaa inni hojjetee yaadannoo isaa kan baranaa kanaan baga ittiin sin ga'ee baga geessani. Akka jaalala Waaqayyootti waa'ee isa kanaa mata duree Waaqayyoo Waaqni Yaaqoob da'oo keenyaadha. Kottaa gochaa Waaqayyoo ilaalaa. Inni ajaa'iba lafarratti hojjeteera jedha. Egaa olumatti kottaa hojii Waaqayyoo ilaalaa. Dhugaadhumatti Waaqayyo Abbaan keenyaa hojiinsaa dinqisiisaadha, ajaa'ibsiisaadha. Sammuu namaa, yaada namaa ol. Raajaan Waaqayyoo Matsaafa Raajii isaatii boqonnaa 55 irratti akkuma dubbate, yaadni koo yaada keessanirraa, hojiin koo hojii keessanirraa, haga samiif lafti kun gargar fagaatu, ba'aan biiftuu lixa isheerraa gargar fagaattu, gargar fagaatti jedhee jira. Haaluma kanaan egaa har'a akka jaalala Waaqayyootti kan ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee haga 12 irratti kan Waaqayyo Gooftaan keenya hojjetee waliin baranne. Maal jedha seetani? Gaafa guyyaa 3 booda jedha. Gaafa guyyaa 3 booda mandara Qaanaa Galiilaatti cidhatu ta'e. Cidha sanarratti haati Yesuus Kiristoos achi turte. Gooftaan Yesuus Kiristoos barattoonni isaas waamamanii achirratti hirmaatan. Isaan achi ga'u garuu daadhii wayinii isaanii jalaa dhume. Namichi abbaan cidhaa kuni waan itti kennu dhabee hin qaaneffate. Giftiin keenya dubaroo Maaramiin garuu rakkina namaa, dhabiinsa namaa, hiruu namaa kan beektu, beettis kan namaaf raafamtu, gadditu gara Gooftaa keenyaa deemte, yaa Gooftaa ilma koo jara kana jalaatii daadhii wayinii isaanii jalaa dhumeeraami jette. Gooftaan immoo yeroon koo ammallee hin geenye anaaf ati maal walitti qabnaa jedhee deebiseef. Isheen immoo deebitee jaraan warra ergaman sanaan wanta inni isinitti himu hundumaa godhaa jette. Edda sanaa booda Gooftaan keenyaa Yesuus Kiristoosis warra ergaman sana waamee akka aadaa warra jaraatti okkotee dhagaarraa hojjetame gaanii gurguddaa 6tu jira ture. Tokkoon gaanii kanaas bishaan leetira 100 hanga 200tti baachuu danda'a ture. Kanaaf jara waameetoo qoricha miicaatii bishaan amma afaan isaatiitti guutaa jedhee isaan ajaje. Isaanis akkuma itti himan kanaa hin shakkine, haati Yesuus Kiristoos gorsiteetti waan ta'eef bishaan hanga afaan isaatiitti guutan. Edda guutanii raatanii booda buusaa fidaa namoota kanaaf kennaa jedhe. Gaafa buusanii fidanii laatanii fi dhandhamni isaa yookaan mi'aan isaa, furdinni isaa isa duraarra caalee argame. Kanaaf namoonni dhandhamatan namicha abbaa cidha kanaa waamanii, maali namni duraa isa gaarii, isa furdaa, isa mi'aa dura namaa kennee boodarra isa qirraalii, isa laafaa kenna jennaan, ati immoo eessaa isa laafaa dura nu laattee, namaaf laattee, isa mi'aa furdaa kana eessaa dhumarra nu laatte jedhanii jedha. Egaa ajaa'iba Gooftaan keenya hojjete kun isa jalqabaati biyya Qaanaa Galiilaatti jedha. Egaa barattoonni isaas kan arganii guddaa ni dinqisiifatanii, waaqummaa isaattis ni amananii jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo asirratti guyyaa 3 booda jechuun maal jechuudha? Abbaan cidha kanaa eenyudha? Daadhii wayiniin isaanii jalaa dhumnaan giftiin keenya Maaramiin hin qabani jettee araarsummaadhaan kadhatteef. Gooftaan immoo deebisee yeroon koo ammallee hin geenye anaaf ati maal walitti qabna? Akkas jechuun maal jechuudha? Yeroon koo hin geenye maal jechuun maal jechuudha? Maal walitti qabna jechuunoo maal jechuudha? Edda sanaa booda giftiin keenya Maaramiin olee galaniiru waan ta'eef deebitee maal jetteeni? Waa manni isin abboomu hundaa raawwadhatte. Akka jechuunoo maal jechuudha? Maal achitti maali qaban? Egaa warra ergaman sanaanis Gooftaan bishaan isa keessa jiru sana, qodaa isa jiru sana miicaatii, qulqulleessaati bishaan ammaati. Akkas jechuun maal jechuudha? Inni teelanaa kuusa duraarraan caale jechuunoo? Mee gabaabsinee isa kana waliin barannaa. Egaa Waaqayyo anaaf iccitiisa raba korannaaf kaa'ee isiniif immoo yaada laphee keessanii isiniif banee Waaqayyo nu haa barsiisu. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Guyyaa 3 booda jechuun maal jechuudha? Guyyaa 3 booda jechuun Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
akkuma cuuphamee xirri yookaan amajji 11 akkuma cuuphamee ba'eenii utuu ooleen bulin gara gadaama Qorontos deeme. Gara gadaama Qorontos deemee halkan 40 guyyaa 40 kadhannaadhaaf laguudhaan ture. Egaa asirratti waan beekuu qabdan yeroo darbe barumsa keenya waa'ee cuuphaa gooftaa keenyaa irratti hojii seexanaa diiguudhaan mul'ate kan jedhu ilaallee turre. Hojii seexanni galaana Yordaanos keessa kan inni dhosse gaafuma cuuphaa isaatii gaafa 11 guyyaa kaleessaa waaqummaa isaatiin gaafa inni bishaan sana keessa jedhu bishaan sun yaa'uu dhiistee dhaabattee jennaan dhaqee irra jetee baqsee balleesseera. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Guyyaa itti aanu kanatti immoo cuuphamee erga ba'ee booda immoo maal godheeni gara gadaama Qorontos deeme. Gara gadaama Qorontos maaliif deeme? Isas hojii seexanni hojjete balleessuudhaaf deeme. Seexanni dhala namaadhaa kan kuffise nyaataan kuffise. Inni immoo laguudhaan of tuulummaadhaan kuffise. Kasoominaan hojii seexanaa kana diiguudhaaf jecha gara gadaama Qorontos deemee jechaadha. Akka cuuphamee ba'e utuu oolee hin bulin. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1-12 arguu dandeenya. Egaa gooftaan keenya erga achi deebi'ee booda guyyaa sadaffaatti jechaadha. Eddachi turee deebi'ee booda guyyaa sadaffaatti. Guyyaatti Waaqayyo ajaa'iba kana hojjete amajji 12 miti. Amajji 12 akka ta'u abbootatu ayyaana bishaanuma faana akabajamu jedhanii asitti fidan malee guraandhala gaafa 24ti yookaan 23-24 bari'uudha. Yekkaatii 24 jechaadha. Garuu abboota asitti fidan malee kanaaf achi deebi'ee gaafa meeqachaadha gaafa guyyaa sadaffaa isaatiitti jechaadha. Mandara Qaanaa Galiilaatti cidhatu ta'e. Maaliif cidhaan jalqabse jedhu boodatti deeme nuuf haa ta'u. Abbaan cidha kanaa maqaan isaa eenyudha? Dookimaas nama jedhamudha. Dookimaas nama jedhamudha. Kanaaf namichi Dookimaas jedhamu kun cidha godhate. Cidha isaa irratti namichi kun baay'ee hayyuudha, beekamaadha. Maal godhe seetanii cidha isaa irratti warra lafarraa qofa waame. Warri lafarraa warri yaa'anii dhufan suni isaan nyaatanii dhuganii hirrisani. Egaa namichi ogeessa waan ta'eef immoo maal godhe seetarree warra waaqarraas ni waame. Warra hirruu guutan, warra eebbi isaanii hirruu guutu. Waaqayyoonis ni waame. Kanarraas maal baranna jechaadha? Kottaa hojii Waaqayyoo ilaalaa jennee jalqabna. Kottaa hojii Waaqayyoo ilaalaa jechuun kan Waaqayyoo hojjete ilaalaa irraa baradhaa jechuudha malee akkasumatti akkuma footoo waayee tokko ilaaluu miti. Kanaafuu gaafa cidha godhattanii Waaqayyoon kadhannaa waamaa, kadhannaa dhaabuudhaan waamaa, subaayii galuudhaan waamaa, hojjettoota mana Waaqayyoo keessaa waamaa kottaa nu eebbisaa manarra du'achaa jedhaa jechuudha. Kanaafuu kanarraa achumaan kana baruu qabna. Egaa gaafa warri duraa sun warri lafarraa sun dhuganii nyaatanii fixanii hirrisanii warri waaqarraa gaafa dhufanii garuu waa tokko namichi waan itti kennuudhaaf hin qaana'in salphate. Yommuu kana gaafa inni qaana'ee golatti ol deebi'u waan itti kennu dhabee gaafa cinqamu cinqi namaa ilaaltee kan hin callisne. Cinqiin namaadhaa kan ishee cinqu. Giftiin keenya Maariyaamiin godaantuun biyya Gibxii sun maal jetteeni gara gooftaa deemtee yaa ilma koo daadhii wayinii sana jalaa dhume jette. Yeroon koo ammallee hin geenyee anaaf ati maal walitti qabnaa jedhe. Maatii Waaqayyo akkas jechuun maal jechuudha? Akkas jechuun arrabsoo miti, tuffii miti. Hiikii mataa isaan ta'e qaba. Mee duraan dursi dhuguma Waaqayyo cubbuu hojjeteera? Abbaa keef haadha keef kabaja kenne ulfina kenne jedhee inni seera kenne dhuguma harmee isaa salphisaa? Miti. Jecha walii galtee jaraati. Anaaf ati maal walitti qabnaan aadaa loqodaa aadaa warra Israa'elotaati. Kitaabi kun aadaa isaaniin barreeffame waan ta'e malee. Akkas jechuun maal jechuudha? Amaariffaanii kaanchi garminaallee jechuudha. Kaanchi garminaallee jechuun anaaf ati maal walitti qabnaa jechaadha. Godhiif naan hin jettuu, raawwadhuuf naan hin jettuu jechuudha malee maalan sidii deebi'eega jechuudha malee arrabsoos miti, salphinas miti, tuffiis miti. Akkuma tuffiin taanis maal arguu dandeenya? Wanta inni isinitti hime godhaa jettee ajajuun suni, jiratti himuun suni, gorsuun suni akka walii galan agarsiisa. Mee duraan dursa kitaaba qulqulluu keessa waan kana fakkaatu tokkoon isinitti hima. Tokkoffaa Matsaafa Moototaa boqonnaa 17 lakkoofsa 18. Duba jaartiin biyya Saraaftaa sun Eliyaas gaafa mana ishee dhaqu. Mana ishee dhaqee gaafa inni mana isheetii guuteef mucaan ishee akka tasaa gaafa jalaa du'e Yoonaas inni jedhamu. Maal jette mana ciibsitee
Eliyaasin barbaachadatte yaa nama Waaqayyoo anaaf ati maal walitti qabna jette. Amma narrabsitee jaartiin kun Eliyaasiin maal walitti qabna jette. Aasaa jira maalan sitti balleesse maalan si godhee kunoo mucaan kudha jalaa du'ee akka jechuuti malee arrabsuu miti. Kanaaf gooftaanis akkana jechuunsaa aadaa moloqoda jaraati malee arrabsoo miti jechaadha. Arrabsoodha jenna taanaani gooftaan cubbuu hojjetee irratti hin jechaa jirra jechaadha. Haadha isaa salphise jenna taanaani haadha keef abbaa keef kabaja kenna jedhee in salphise cubbuu hojjete. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos raawwatee cubbuu hin goone. Kanaaf kun aadaa loqoda jaraati jechaadha. Karaa adda biraa asirratti waan hubachuu qabdan. Waaqayyo hubannaa isiniif laatu, ogummaa isiniif laatu. Mee kitaaba Amaariffaa dhaqaa dubbisaa ilaalaa. Kitaaba Giizii dhaqaa dubbisaa ilaalaa. Kan abbaan gammachiisa yeroo jalqabaadhaaf afaan Oromiffatti inni hiike dhaqaa dubbisaa ilaalaa. Achirraa maal jedha? Anaaf ati maal walitti qabnaa jedha. Ishi kitaaba isaarraa immoo dubbisaa ilaalaa maal jedha? Kitaabni inni irraadhaa waan jirretu barreeffamee keessa jira. Maal jedhee? Haadhoo hojii koo keessa maaltu si galcharee jedhee. Amaariffi isaa waan jiru kun Giizii irra waan jiru kan abbaa gammachiisa irra waan jiru eeyaa fudhan ka'ee barreessanii. Dhugaa dubbii Waaqayyo hubattu yoo taatan mee dhaqaa wal bira kaa ilaalaa. Haadhoo hojii koo keessa maaltu si galcharee jedhu Amaariffa isaa irra jiru, Oromiffa irra jiru, Giizii irra jiru warruma jibba giiftii maaramii qaban. Tokkos warra waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin morman yookaan cubbuu hojjeteera jedhanii warra salphisuu barbaadan akka jedhanii barreessan. Kun sirrachuu qaba. Kanaafuu maatiiwwan Waaqayyoo ulaa kanarra gaafa geessan jechinni dhugaaf sirriin maal walitti qabnarre jedha. Kun immoo loqoda walii galtee jiraate malee arrabsoo miti. Salphinas miti. Kanaafuu kun sirrachuu qabaa fooyya'uu qabu badhaa. Egaa akka immoo walii galan immoo wanta inni isinitti godhaa kan jiru sanarraa mirkanaa walii galanii jechaadha. Yeroon kun ammallee hin geenye jechuun maal jechuudha? Maaliif akkas jedhe? Dhugaadhumatti gooftaan Yesuus Kiristoos yookaan Waaqayyo jiraataan ilmi Waaqayyoos Waaqayyoodha waan ta'eef waan hojjetu yeroo isaatti hojjeta. Maaliif jennaan Matsaafa Lallabaa boqonnaa 3 dubbistanii yoo ilaaltan Waaqayyo waan hundumaa yeroo isaatti bareechee hojjetaadha. Kanaaf yeroo itti waa hojjetu qaba Waaqayyo. Uumama addunyaa kanaas gaafa uumuu jalqabe sanbata guddaa irraa kaasee 1-2 jedhee yeroo itti kennee guyyaa itti kennee sa'aatii itti kennee haga gaafa jimaatatti gosa 22 uume. Al takka garuu uumuu hin danda'u ture yeroo itti kennee uume. Kanaaf Waaqayyo hojii hojjetu keessatti yeroo itti kennee hojjeta. Kanaaf yeroon kun ammallee hin geenye jechuun waan guddaa sadiif akka ta'e hubadhaa. Tokko raawwatee yeroo giiftiin keenya maaramiin daadhiin wayinii isaanii jalaa dhume yeroo jettu sanatti hunda isaanii kan ol hin geenye raawwatee garuu keessaa dhumee ture. Utuunni keessa jiru immoo utuunni bishaanitti dabalaa buusaa fidaa jedheera ta'e silaa gantoonni shakkitoonni Ayihudoonni miqqanyoonni maal jedhu turani? Waan xiqqoo barakachiise malee daadhii wayinii bishaan daadhii hin goone jedhanii mormu turan. Maaliif jennaan lammaffaa moototaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee Elsaayi waan xinnoo barakachiisaa ture. Raajonni waan xinnoo barakachiisaa turan akkuma raajotaa waan xinnoo barakachiise malee raawwatee bishaan daadhii hin goone jedhanii mormu turan. Kanaaf garuu akka isaan kana mormineef amma kan keessa jiru sun keessaa dhume qodaan sun amma miicamutti yeroon isaan geenye atooraa jedheeti. Yeroon isaan geenye kan jedhu kanaaf raawwatee dura keessaa dhume qodichaa miicamu yeroo isaan godhachuu isaati. Inni lammaffaan Yihudaan teellarra deemu ture. Dhufee haa ilaalu yeroon bishaan daadhii godhu waaqummaa koo dhufee haa ilaalu. Kanaaf amma inni yeroo inni dhufutti tura jechuuf akkas jedha. Inni sadaffaan daadhii wayinii jijjiree ilaa kun dhiigooti dhugaa jedhee inni hin kennu kana miti inni yeroon isaa ganaadha. Gaafa kamisaa galgala jimaatatti bari'uudha. Inni yeroon isaa ganaadha. Kana sadaniidhaaf yeroon kun ammallee hin geenye jedha jecha. Inni kan biraan wanta inni isinitti himu godhaa jette giiftii maaramiin walii galaniiru waan ta'eef. Wanta inni isinitti himu godhaa. Yeroo isaatti hin godhaa. Yeroo isaatti gaafa inni godhu yeroo inni isin ajaju wanta inni isinitti himu hundumaa yeroo isaatti tole jedhaa fudhadhaa. Hin didinaa, hin maminaa jettee gorsite jechaadha. Dhugaadha. Waggaa kanatti ture egaa. Yeroon isaa gaafa ga'u sin ajajaa abboommi isaa raawwadhaa. Wanta inni isinitti himu fudhadhaa inni jedhu kun mee waa yaadadhaa.
Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti guyyaa kaleessaadha gaafa gooftaan cuubamu Waaqayyo abbaan duumessa dubbatee maal jedhe? Jaalallee mucaa koo isa kanaadha. Fedhiin koo karaa isaa raawwata. Isaaf dhagaa wanta na jedhu hin didinaa jedhee ture. Karaa adda biraa giiftiin keenya Maariyaamiin immoo Qaanaa Galiilaattis kunoo gaafa inni cidha eebbisuudhaaf dhaqu wanta inni isinitti himu dhagaa'e. Iccitiin kun maaliin? Gooftaan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo Abbaa ilma dubaroo Maariyaamii ta'uusaa agarsiisa jechaadha. Maal akkamittiin jennaan jalqaba duraadhaa haadha malee abbaarraa ajaa'iba Waaqayyoon dhalachuusaa. Boodarra biyya lafaa irratti immoo giiftii Maariyaamii irraa abbaa malee dhalachuusaa. Kan agarsiisa jechaadha. Kanaaf wanta isinitti hime godhaan immoo yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedheera. Narraa baradhaa jedheera. Biyya lafaarraas kan dhufe ofii barsiisuudhaaf dhufe gochaanis jechaanis. Kanaafuu wanta inni gochaanis jechaanis hin barsiisu irraa dhagaa fudhadhaa kan jedhu sanatti immoo jedhe. Kan gooftaan keenya nu ajaje wanti baay'een jiru beekaa. Wanta sana hundumaa hin maminaa hin morminaa godha jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ture maal jedheeni jara warra erga ergaman waame. Bishaan buddusaa fidaa hangafaan isaatti guutaa. Jarri sun miican. Jarri sun nuyi biyya keenya keessatti waan akkasitti fayyadamnu pilaastikii irraa kan hojjetamu jira. Suphee irraa kan hojjetamu jira. Hin beektu. Garuu kan jaramaa irraa hojjetamu ture dhagaa irraa hojjetamu ture. Gaaniin dhagaa kun meeqa ture? 6 ture. Tokkoonsa haga leetirii 100 haga 200 baata ture. Kana hundumaa 6 isaatti bishaan itti guutaa jedha. Jarris egaa giiftii Maariyaamiin gorsiteetti waan ta'eef hin dinne itti guutan. Erga guutanii booda buusaa fidaati namoota kanaaf kennaa jedha. Gaafa buusanii fidanii namootaaf kennanii dhandhamni isaa mi'aayinni isaa maalirra caale? Sanarra caale jechaadha. Isa duraarra caale. Abbaa namichaadha abbaa cidha kanaa dookimaasii waaman. Maali namni gaafa dhangaa godhatu gaafa nama afeeru jalqaba isa cimaa isa furdaa isa mi'aa namaa laate boodarra qirraalii isa salaafaa namaa kenna jennaan ati laafaa dura namaa laatte isa mi'aa kana eessa dhoksiteetiin jedhanidha. Ajaa'iba Waaqayyo hojjete ta'uu isaa hin beekne waan ta'eef. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa fuulduratti ajaa'iba jalqabaa kana mandara Qaanaa Galiilaatti bishaan daadhii gochuudhaan jalqabe. Dhugaadhumatti Waaqayyo Waaqa hundumaa gochuu danda'udha. Dhugaadhumatti Waaqayyo silumayyuu Waaqa bishaan uumeedha. Waaqa silas dammas daadhiis uumeedha. Hundumaa uumeedha. Hundumaa gochuu kan danda'udha. Waaqayyo waan dadhamu kan jiru akka jedhan. Gabanumaan kanarraa waan bartan waa'ee saayinsii biyya lafaa fi waa'ee kitaaba qulqulluu akkasumas waawwattan hin barbaada. Saayinsiin biyya lafaadha wantoota lamatu walitti makamanii waa tokko uumu jedha. Waa'ee keemistirii keessatti waa'ee koompaawundii hubadhaa. Koompaawundiin lamatu maal fidu jedhaa? Waan lamatu walitti dabalamanii waa tokko uumu jedha. Fakkeenyaaf haayidiroojiniidhaa fi oksijiiniin walitti dabalamanii maal fidu jedha? Bishaan fidu jedha. Haayidiroojin is equal to oksijiin water jedha. HO2 ta'udha. Garuu gooftaan Yesuus Kiristoos without any compound walitti makiinsa tokko malee bishaan madaaniitti jira jechaadha. Kanaafuu kitaaba qulqulluun dhugaadha. Saayinsiin garuu fakkeessaadha sobaadha. Gamanumaas kan hubadhaa. Wanti kana fakkaatu waa baay'ee isinii kaasuu nan danda'a. Waa'ee dhugaa kitaaba qulqulluuf waa'ee soba saayinsiidha. Saayinsii kana sammuun keenya waan itti maamanneef waan itti waliigallee fudhanne malee wanti dhugaan akka kitaaba qulqulluudhaan jiru. Haa ta'u mee ammas waan tokko isin dabala. Tokko eeda'uu tokkodha gaafa jedhani warra saayinsii lama jedhu. Nuyi garuu kun dogoggoraa hin. Akkamittiin tokko lama ta'uu lama isa jedhu irratti waliigallee hin naamne sirrii miti. Mee fakkeenyaaf reettii tokko yookaan oolaa tokko eeda'uu indaaqqoo tokko yoo jedhame meeqa jennaan? Lamachuu dandeenyaare. Wanti kana fakkaatu waa baay'een jiraachuu ni mala. Dhugaadha kitaaba qulqulluun dhugaadha sirriidha waan ta'eef qabachuu qabna jechaadha. Kanaafuu wanta isinitti godhaa jennaan jarri godhanii bishaan daadhiitti jire isumaayyuu isa jabaataa isa mi'aa godhee laateef jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyo irra jireenya keenya nuufis nuuf haa guutu. Qaanii keenyarraas Waaqayyo hirruu keenya guutee warra qaanii oolan warra gammadan nu haa taasisu. Kanaaf namoonni maal jedhaniidha? Ndi kun isa jalqabaarra ni caalaa isa duraarra ni caala jedhaniidha. Akka jechuun maal jechuudha? Isa raajonni dubbatanirra
Kiristoos kan inni dhufee hojjetu hin caala jechuudha. Kiristoos dhugaa raajota irra hin caala. Inni gooftaa isaanii waan ta'eef, uumaa isaanii waan ta'eef, gooftaa gooftotaa waan ta'eef, isaaniin dubbadhaa jedhee kan isa ajaje isa waan ta'eef, amma qaamaan dhufe waan ta'eef hin caala. Raajonni hojjetan dura inni Kiristoos hojjetu hin caala. Mee waa yaadadhaa kan qulqulluun Phaawulos jedhe. Hibroota boqonnaa tokko lakkoofsa korratti akkas jedhe. Waaqayyo yeroo bara durii keessa raajotaan fakkeessee raajii dubbachaa ture nutti. Yeroon isaa gaafa ga'u bara dhumaa keessa afaan isaa nutti dubbate jedha. Ofiisaa dhufee nutti dubbate jedha. Kanaafuu amma qaamaan dhufee dubbate waan ta'eef isa kakuu moofaarra hin caalanne kakuu haaraa. Kakuu moofaarra wangeelli ni caala. Kakuu moofaa sun gaaddidduu ture. Kun garuu dhugaa isaati waan ta'eef. Kanaafuu hin caalanne jedhu kun kan agarsiisa. Karaa adda biraa maatiiwwan Waaqayyoo Qaanaa Galiilaatti Waaqayyo hojii ajaa'ibaa jalqabaa maaliif gaa'ilaan jalqabe? Maaliif gaa'ilaan jalqabe? Maa inni citiinsa? Hojii biraan maaf hin jalqabne? Kun erga cuuphamee raatee booda gadaama Qorontos deeme guyyaa 40 halkan 40 ture booda immoo dhufee hojii jalqabaadhaa gaa'ilaan jalqabe. Maa inni citiin ganaadha? Tokko warri cuuphamtanii kiristaana taatan Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf qodaa fura qulqulluu taatanii daabiloosin mo'achuudhaaf tsoomtanii kadhachuutu irra jiraataa. Kiristaanni tsoomee hin kadhanne kiristaana miti. Daabiloosin mo'achuu hin danda'u kan jedhu nu barsiisuudhaaf jedheeti. Kanaaf akka cuuphameen utuu ooleen buliin gara kadhannaa gara tsoomii kan deemeef kanaaf maatiiwwan Waaqayyo. Meeqan keenya ta'an irra tsoomnee kan kadhachaa jirre? Namoonni baay'een waa'ee tsoomii waa'ee kadhannaa hin danda'an hin jaallatan. Kanaaf meeshaa fura qulqulluu hidhachuudhaaf yoo isin barbaaddanii hidhattanii daabiloosin mo'achuu barbaaddanii raawwattanii hojii Waaqayyoo hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuu hin barbaaddu taanaan maal gochuu qabnaan irree edda cuuphamnee edda Kiristoos taanee booda tsoomnee kadhannee kan inni nuun jedhe hundaa raawwachuu qabna jechaadha. Kan nutti himuudhaaf jedheeti. Edda sanaa boodaadha kan hojii hojjechuu qabnu. Silas jirannaa keenya otoo ofiin dhaabatanii akkamitti nama dhaabachiisu, otoo ofiin cimee akkamitti nama cimsuu danda'u. Kanaafuu inni jalqabaa meeshaa afuuraa hidhachuudha. Meeshaan afuuraa muka kadhannaadhaaf laguudha. Kan nu barsiisuudhaaf kana godhe. Maaliif gaa'ilaan immoo jalqabe? Gaa'illi eebbifamaadha. Gaa'illi eebbifamaadha. Hibroota boqonnaa 13 irratti qulqulluun Phaawulos gaa'illi eebbifamaadha akkuma jedhe gaa'illi eebbifamaadha. Gaa'ila eebbifamaa kana keessatti kan Phaaphaasiin dhalatu. Gaa'ila eebbifamaa keessatti kan lallabaan qeesiin lubii dhalatu, raajiin dhalatu. Kan akka abbaa Takla Hayimaanoot Kochojaa kan baasan. Kan akka abbaa qulqulluu abbaa Gibra Manfas Qidduus ayyaana Waaqayyoodhaan kan uffatan minaan lafarraa kan dhalatan gaa'ila keessaati. Kan akka wareegamaa qulqullaa Goorgisii gaa'ila keessaati. Kan akka wareegamtuu qulqulleetti Arseemaa kan dhalatan gaa'ila keessaati. Teellaatti yoo deebine kan akka Musee, kan akka Iyyaasuu, kan akka Abrahaam baay'ee kaasuu dandeenya. Kan argaman gaa'ila keessaati. Kanaaf gaa'illi qulqulluuf eebbifamaadha. Haa ta'uuti garuu gaa'ila kanaa Waaqayyo waan gaarii eebbifamaa godhe kan uume kan seexanni akka inni xuraa'u godhe ture. Kunis Addaamii fi Hewaaniin gannata keessa gaafa turan gaa'ila eebbifamaan jiraachaa turan wal bira hin geenye yoo ta'e illee ganaa wal bira ga'uudhaaf guyyaa qabu turan sanan kaasee seexanni garuu doggorsee isaan baase. Mee waa yaadadhaa. Seera uumamaa boqonnaa 6 irratti dubbistanii yoo ilaaltan ijoolleen Waaqayyoof ijoolleen namaa ol fuudhan jedha. Kunis Waaqayyoon hin gaddisiise jedha. Kunis umurii namaan gabaabsee jedha. Eenyudha ijoollee Waaqayyoo? Eenyudha ijoolleen namaadha? Warra ol fuudhanii gaa'ila dhaabbatanii Waaqayyoon gaddisiisan kun. Namoonni tokko tokko yeroo dubbatan ergamoota jedhu. Lakkii boo ergamoonni raawwatanii hin fuudhan, hin heeruman, saalas hin qaban. Eenyudha ree? Ijoollee Addaam keessa warra eebbifamoo sanaadha. Sanyii Abeel, sanyii Seet. Walumaa gala Addaam bara jiraate keessatti ijoollee 60 godhate. Lakkuu 30. Lakkuun 15 eebbifamoodha. 15 immoo abaaramoodha. Warri eebbifamoon sun tulluu qulqullicha gubbaa jiraatan Dabra Qidduus gubbaa. Sanyiin Qaayil immoo dachee lafaa irratti abaarama jiraatu turan. Sanyii warra eebbifama sanaaf abaaramuu tolfu jechaadha. Kanarraan kan kee Waaqayyo gaddee umurii namaa gabaabse. Maaliif kun ta'e? Seexana majaajii maqaan isaa Azaazeel jedhamutu ijoollee Qaayil kana faayaa ijaa barsiise. Dhuganii sirbanii ejjuu barsiise. Matsaafa Henook boqonnaa 2 lakkoofsa 4 kaasee
sadafa matsaafa maqaabiyaa lama tokko kaasee arguu dandeenya. Kanaaf yeroo isaan faayaa ijaa faayeffatanii yeshirbuxinaa geessa jedhamu jecha. Yeroo isaan nyaatanii dhuganii sirbanii sagagalan argan warra eebbifaman sun. Nun gammachuu maalii qabna santu gammachuu qaba jedhaniiti achirraa gadi bu'an. Gadi bu'anii jaraajjin ejju jalqaban. Kanarraan kan ka'e Waaqayyo gadde umurii namaadhaa 120tti gaddeebise. Ilaalaa gaa'ela akkasiin xuraa'ee ture. Mee seera uumaa 19 immoo dhaqaa. Seera uumaa 19. Seera uumaa 19 keessatti immoo seexan nama jaajiin waan guddaa hojjete dhala namaa gidduutti. Dhiirri dhiira akka fuudhu godhe. Dura saadoomsa jennu kan. Kunis Waaqayyoon guddaa gaddisiise. Kunimmoo abidda waaqarraa roobse. Agartanii maatiiwwan Waaqayyo. Inni jalqabaa seera uumaa boqonnaa jaarraayi bishaan danfaan waaqarraa lafa jalaa danfee akka namni dhumuu ta'e. Waaqayyo sanyii gaarii garuu noo hin hambise. Mee baran Sodoomiif Gamoraa immoo ilaalaa. Achirraa kaastanii dhuftanii yoo ilaaltan gaa'illi xuraa'ee ture. Garuu Waaqayyo jiraatan akkuma jedhee dubbate Isaayaasiin boqonnaa 1:9 gubbaa irratti sanyii gaarii nu hambisee giiftii maaramiin nu akka isheen haftu ta'e. Kanaaf egaa gaa'illi akkasittiin xuraa'e sun akka deebi'ee qulqullaa'u eebbifamuudhaaf hojii jalqabaadha hojii gaa'ila eebbisu taasisa jechaadha. Maaliif jennaan waan hundumtuu gaa'ila keessa jira waan ta'eef. Gaa'ila keessa argama waan ta'eef. Kanaaf akkasittiin hojii seexanaa diigee jechaadha. Gaafa cuubame sagalaana Yordaanos keessa inni kaa'ee hidhaa du'a keenyaa sana balleesse. Gaafa dhaqii gadaama godhan tsoome karaa nyaataa uftulummaan kan dhufe sana balleesse. Sadaffaa irratti immoo gaa'ila eebbisuudhaan gaa'ila seexanni xureesse kana eebbise. Egaa kanaaf Qaanaa Galiilaa keessatti hojii Waaqayyo hojjete kottaa ilaalaa gaafa jedhamu maal jechuudha ree? Ilaalaa gaafa jedhu diraamaa isaa ilaalaa miti, fosoo isaa ilaalaa miti. Kan Waaqayyo hojjete kana hojjedhaa. Waaqni Yaaqoob da'oo keenyaa. Inni biyya lafaa irratti hojii ajaa'ibsaa hojjeteera. Dhala namaadhaaf waan gaarii hojjeteera. Inni jedhu sun tokko waa baay'eedha sana keessa ta'u gaa'ila jechaadha. Kanaafuu gaa'ila Waaqayyo eebbise kana isinis gaa'ila eebbaa akkasii gaafa argattan gaa'ila keessan gaafa dhaabbattan gaa'illi hojii eebbifamaadha waan ta'eef hojii Waaqayyo jaallatudha waan ta'eef Waaqayyo wajjin godhaa, tajaajilidhaan godhaa, faarfannaadhaan godhaa, foonsaaf dhiiga isaan godhadhaa. Akkasumattiin akka horiitti jiraatanaa kan jedhu nu barsiisuudhaaf jedheeti. Egaa Waaqayyo nama kana hubatee itti jiraatu nu haa taasisu. Egaa Waaqayyo lumaa gala samiirraa dhufuu isaarraan kan ka'e waa baay'ee fayyadamneerra. Namaaf Waaqayyo walitti araaramaniiru, namaaf ergamoonni walitti araaramaniiru, namaaf gennati walitti araaramaniiru, samiidhaaf lafti araaramaniiru, lubbuudhaaf foonni araaramaniiru, namootaaf bineeldonni illee araaramaniiru, namni mataasaa wajjin illee araarameera jechaadha. Egaa Waaqayyo abbaa keenyaa sabaranaa kanaan akka nu ga'ee isa waggaa dhuftuun ittiin nu haa ga'u gabaabinaan kana yoo jenneen ga'a galanni Waaqayyoof haa ta'u.